Abona darban jirre. Ayyee moo jiraatamme as keessaa na qochiisanii noo jiraatamme. Kanaaf gaamee kanuma nagaan jiraadha. Kaadireen barbaada yoo wanna taate mee siigaltee warri kaadiree kun warri kaadiree haasawni keessan siigaltee idduurraayis eegalaa silaa beektaa isin faniif toltan warri kaadiree bilisiqinnaa tun maaliif haasawni jalarraa warri kaadiree kun jalarraa fi ilaanqa gubbaatti wanni isaanii haasoo siyaasaa warra haasoo miti warra siigaltee koomediyaan siigaltee warra akkasiiti takka fanii nu godhame takka siigaltee nu bashannansiisa. Kanaaf wanni irraa dubbachaa wanni siigaltee gaafii kaasaa ture arraan tana siigaltee mootummaan bilisiginnaa mootummaan siigaltee nafxanyaa tun nafxanyoonni lama nafxanyoota Oromootii fi nafxanyuma walitti mootummaan nafxanyaa nafxanyuma arraan tana Akiliiluu Abaatee Waldi kan jedhamu kan Prime Ministerii Haile Sillaasee ture kan siigaltee Taaddasee Birruu yaamee Oromoon barachuun qabdu gaallaan barachuun qabdu je'ee Taaddasee Birruu doorsisaa ture. Hani Maammoo Muzammar Dirree irra baasee akka fannifamu godhe arraan tana bilisiginnaan goota jettee hojii tolaa dalageettee badhaastee jirti jechuudha. Kanaaf mootummaan warri siigaltee Oromootu biyya qabu Oromootu biyya bulchu jiretan dhuguma siigaltee warra abbootii teenyaa fi gootota haleessa Oromummaa tanaa jecha wareegame. Mootummaan Oromoo tana badhaafti. Mootummaa Oromooti tun. Mootummaa Oromooti. Tanaa mootummaan Oromoo. Haile Sillaasee qabrii keessaa fuutanii badhaastanii warri bilisiginnaa tanaaf deemtan. Mililikis silaa'uu mililik takka as baaftanii badhaastanii jirtan jechuudha. Kana bu'aan siigaltee bilisiginnaa. Bu'aan bilisiginnaa warra Oromoo balleesse. Warra Oromoo eenyummaa Oromoo irratti dalagaa ture. Warra san badhaasudha. Teedii Afroo kan kaleessa siigaltee eenyummaa Oromoo xiqqeessaa ture kan Oromoo tuffachaa ture. Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessa yaamanii badhaasan. Tana Oromoo biyya qaba. Oromoo biyya bulchu jira. Tiichartii Hacaaluu uffachuun biyya Oromiyaa keessa Finfinnee keessatti dhala Oromoo arra hidhaa jiran. Afaan Oromoo ijoolleen Oromoo Finfinnee keessatti dubbachuu sodaattee jirti. Ijoollee Oromoo fuudhanii hidhaa jiran. Warri nafxanyaa kun ilmaan nafxanyaa tiichartii Milileek maxxanfatanii nuti ilmaan nafxanyaati jedhanii Finfinnee tana keessaa dhala Oromoo akka maletti arrabsuu fi maqaa xiqqeessuu jiran. Tanaa mootummaan Oromoo. Tanaa mootummaan ati deeggartu. Tanaa mootummaan ati deeggartu. Deeggaraan bilisiginnaa kaayyoon tee tanaa. Warra gootota Oromoo kaleessa siigaltee fannisaa ture san mootummaa akkanaa tana jajjabeessuudha. Kun salphina guddaadha. Kun qaanyii guddaa. Kun qaanyii guddaa. Warri deeggaraa bilisiginnaa jaaniin hoolayyii warra siigaltee humaa takka hin yaanne warra keessisaa akka hin qabne warri biftii akka hin qabne kana uummanni bilisiginnaa jaaniin kun warra Oromoon miidhamuu fi Oromoon xiqqaachuu irratti gammadu warra kanaa kana mootummaanis akkanaa tana mootummaa Oromooti. Mootummaan Oromoo tan Oromoo xiqqeessitu tan nafxanyaa badhaastu tun qaanyii guddoodha. Arraan tana siigaltee namni sammuu qabu wanni amma badhaasni namicha Prime Ministerii
Haile Sillaasee kan ture Akiliiluu Habaatee Waldi kan jedhamu kana kan hojii tajaajila tolaatu dalage jechuudhaan kan badhaafame kanarratti deeggaraa biltsiginnaa kan dhugaan siigaltee dogongora keessa jiru yoo dhugumaan dhiiga Oromoo kan qabaatu taate har'a kunuu sii gaha yoo nama kan taatu taate wanni ati biltsiginna jettee dalagaa jirtu ta akkanaa tana Oromummaa balleessuu irratti dalagaa jirta. Oromoo xiqqeessuu irratti dalagaa jirta. Mootummaa nafxanyaa tana tursiisuu fi deebisuu irratti dalagaa jirta. Kanaaf akkasitti of hubadhu. Kanaaf yoo carraa wanna taate carraa isiniif hin kanna chaansii isiniif hin kanna warra yoo deebisaa namni nuu kan nu jiraate kaadiree teenya keessa profeesaroota siigaltee biltsiginnaa warra akkaan barachuun isaanii yuunivarsiitii nafxanyummaa irraa warra ba'e jechuudha. Barnoonni siigaltee kaadiree biltsiginnaa yuunivarsiitii nafxanyaa irraa warra ba'e. Warra siigaltee digirii qabu yuunivarsiitii nafxanyummaa irraa. Kanaaf chaansii isiniif hin kanna warra kaadiree siigaltee biltsiginnaa tan yuunivarsiitii nafxanyummaa irraa digiriidhaan warra ba'e. Chaansii isiniif hin kanna. Kanaaf haasoo keessan bakkuma feetanii akka eegaltan isinii fayyamna yoo jiraattan nutti ergame. Maamme siif hin ergaa? Maadii? Kanaaf natti ergaa. Natti ergaa. Hayyeegaa eegaa namni hin jiraanne. Kanaaf nuti wanni siigaltee akka waliigalaatti wanni hubatamuu qabu. Oromoo wanni qabsaa'aa fi jirtu nama biraa saba tokkollee gabroomsuu fi miti. Oromoo wanni qabsaa'aa fi jirtu qabsoon Oromoo wanni akkanatti gaggeeffamaa jirtu Oromoon if bira kutee mirga sabaa fi sablammootaa mirkaneessuuf jechuudha. Oromoon sagantaa nama gabroomsuu eenyummaa namaa xiqqeessuu Oromoon guyyaa tokkollee siigaltee kana yaadeen beeku. Oromoon wanni inni barbaadu eenyummaan isaa kabachiisuu barbaada. Eenyummaa isaa siigaltee mana taa'ee Oromoon hin kabachiisu qabsaa'eeti kabachiisa. Oromoon akkasitti amana. Oromoon siigaltee wanni itti amanu amma booda eenyummaa isaa kabachiisuudhaaf hidhateetiti eenyummaa isaa kabachiisa malee hara nagayaa jedhee siigaltee Oromoon wanni qabsoo gaggeessu hin jiru jechuudha. Hara nagayaatiin siigaltee hayyuu Oromootii fi qabsaa'aa Oromoo har'a haraan nagayaa kan jennu san Juwaarii fi qabsaa'ota Oromoo mana hidhaa keessatti darbee jechuudha. Kana booda siigaltee eenyummaa Oromummaatii fi eenyummaa sabaa sablammoota Oromoon karaa itti mirkaneessuu danda'uun karaa humna hidhannoo bicha. Karaa siigaltee qabsoo gama hidhannootiin bicha bilisummaa isaa mirkaneeffachuu fi eenyummaa isaa mirkaneeffachuuf Oromoon siigaltee halkanii fi guyyaa qabsaa'aa jira. Oromoon ammas wanni beekamu qabu saba tokkollee gabroomsuu fi miti. Saba tokkollee siigaltee Oromiyaa keessaa gabbaasee oofuu fi miti. Numaa Oromoon akka sagantaa uummata Oromootti sabni fedhe siigaltee akkuma Oromiyaa keessa amma jiraachaa jirutti mirgi isaanii kabajamee fi akka jiraatan godhuu uummanni Oromoo kana karoorri isaa. Kanaaf sabaa sablammoonni Itoophiyaatis qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa jiru tana cinaa dhaabbachuutu barbaachisa. Uummata qabsaawaa jiru kana bira galata harka kaayyachuun barbaachisa warra sabaa sablammootaa. Kanaaf booda siigaltee kabajaadhaan jiraachuuf namni siigaltee qabsoo tana gargaare kabajaan jiraata uummata Oromoo wajjin akkuma uummata Oromoon laalama. Kanaaf uummanni sabaa sablammootaa qabsoo bilisummaa Oromoo tana gargaaruutu barbaachisa. Wanni Oromoon qabsoo godhaafii jiru eenyummaa sabaa sablammootaa tanaaf baduu deema. Oromoon siigaltee eenyummaa sabichaaf qabsaawaan jiru. Oromoon wanni qabsaawaa jiruuf eenyummaa sabaa sablammoota Itoophiyaa hunda siigaltee akka mirkanaa'uuf qabsaawaa jira. Kana siigaltee sabaa sablammoonni Itoophiyaa hubachuu hin dandeenye. Kanaaf hubachuutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf hubattanii
qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha. Kanaaf qabsoo bilisummaa Oromootii fi qabsoo uummanni Oromoo godhaa jiru warra sabaa sablammootaa sodaachuu hin qabdan. Uummanni Oromoo siigaltee saba tokkollee miidhuudhaaf karoora hin qabu. Saba tokkollee ajjeesuudhaaf karoora hin qabu. Kana siigaltee akkasitti hubattanii qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuutu barbaachisa. Kanaaf warra sabaa sablammootaa mootummaa tana cinaa dhaabbattanii Oromoo irra duultanii mootummaa tanaaf humna yoo taatan mootummaan tun wanni isiin godhuu deemtu eenyummaa keessirraa balleessuu deemti. Sabummaa keessirraa balleessuu deemti. Akkasitti hubachuutu barbaachisa. Kanaaf ana kanumaan jechuu barbaada. Galatoomaa fayyaadaa injifannoon ta'u uummata Oromoo haa taatu. Inshaallah bilisummaan uummata Oromoo dhiyoodha. Warra siigaltee kaadiree tanaas warra sirna Minilik deebisuuf deemu rabbiin siigaltee gama ummata keessanii isin haa deebisu silaa'u isin warra gama ummataa deebi'u muti seenaan teessanillee seenaa hamtuudha. Kanaaf mee rabbummaan isin haa deebisu dhugaa isin agarsiisu. Dhalli Oromoo ammoo kan siigaltee sossobanii beekaatis haa ta'u wallaalaan naannoo Amaaraatti deemnee duullee juntaa balleessine jettanii warri halkanii guyyaa tattaafachaa jirtan lolli kun lola isin laaluu miti. Lola kanarratti hirmaachuun eenyummaa Oromummaa balleessuudha, Oromiyaa balleessuudha. Akkasitti siigaltee hubachuu barbaachisa. Kanaaf fayyaadaa galatoomaa anan kanumaan jechuu barbaada. Nagayaan jiraadha. Nageetti.